addunyaa maarree keenya ija teenya saraara diima miitirkishoo diima hudduu diimtu miilliyoo diima isin jechaa turtan makiinaa takka bitanii gad hin ergine jechuudha. Waalaikum salaam jaal bagana gaan dhufte ziizo makiinaa takka ummata sanii bitanii gad hin ergine jechuudha. Igale ani waan kana guutuu anin keessa beekuufin waan kana hin faarsu isaan waa godhaniis natti dhoogu waa godhuu baataniis natti qorru jechuudha. Igale ummata faayidaa ifii dursu faayidaa sabaa dura faayidaa ifii dursu abiyyi biretti jaalatamuuf shayxaanticha biretti gartee mootii ajjeechaa looreetii ajjeechaa biretti jaalatamuuf jaawar mammafaa xiqqeessan tokkicha ummata kanaa sagalee ta'u jiru kana. Sigale waalaikum salaam tiim qabricho jihad sigale akka kana xiqqeessan akka kanaan si wajjin jirru jaan akka kanarratti olola oofan sigale viidiyoo olola oofanii ololchiisan fuudhaniiti shayxaantichatti erganii jechuudha. Isaan kan dalagaa jiran waan rabbiin samirraa nabi Muhammad irra buuse osoon hin taane waan gartee shayxaantichi finfinne irraa shimallis irra gabbuuse akkamissanu jirra oolchina jedhanii halkanii guyyaa tattaafachaa jiranii jechuudha. Sheekotii manzaraa taniin hanjoontu. Tanaafi sheekalleen qabnu shayxaana malee wanniin isiniin juuf tanaa jechuudha. Arkitanarra kabuqqee kun ilma muslimaati. Aboo qaallichi phentee faaxuu qabu mulaataa qabu sun bar midhaan fe'eeti bar karrayyuu geessee bar hangasillee irraa dhabnee bar masarati moo maali maqaan isaa ortodoksiin bar ibsa baaftee maallaqa nurraa guurtuun dirooyinii bittee sigale ummata keenyan fittu warra amantii teenya hordofu abadan hin fittu jettee ibsa baaftee bar sigale sheekotiin manzaraa garuu hafuurirraa hin baane warra haqan dalayne warra haqaan iyyaane warra haqan dubbanne ta'u asirratti isinii galuu qabdi jechuudha. Yoo dur isinii hin galin asirratti isinii galuu qabdi jechuudha. Sigale takkaan isii hafuurirraa hin baane jechuudha. Maaliif ajaa isaanii gayyaafti haa opiidiyoo wayi kabajaa qabdi. Ajaa isaanii simmintoo isaan kadhatan kaaree isaan kadhatan kondominiyeemii isaan kadhatan iyyannaa isaan galfatan hunda gayyaafti jechuudha. Tanaafiinan sheekotii tanallee abdatina walaa sheekotii manzaraati walaa abbootii gadaati duraanuu abbaa gadaan qabnu wanniin anji'ee gartee isinii waywaadhuuf waan kana sirritti keessa beekuuf jechuudha. Waan kana sirritti keessa beekuuf jechuudha. Arra kunoo hujiidhaan arkitan kanaa booda kanaa booda asirratti sheekotii manzaraa tana maarre nur jettanii sigale itti gaafatamaan isinii jechuu gaafa nuti waa jenne sigale gaafa nuti waa jenne itti gaafatamaan isinii jechuu. Amma sheekotiin maaliif qophaa'aa jira? Kitaaba shayxaantichaa nama bichisiisu kitaaba shayxaantichaa bittee girtee shayxaanticha biratti arkamu shayxaanticha bira mul'achuu kanaaf maraachaa jirti jechuudha. Wala abbootii qabeenyaa ati jettu wala saraara diimaan ati haasoytu sigale haadhatee taboochuu obboleettii teeta gudeedamte obboleessa kee ka ukkaanfame daangaa kee ka sarbame sigale bar mootummaa jechuun ummata bar osoo jarri kun dhaqee sagalee ta'e aboo ummanni nukkee qaaniidha sigale yoo dhiiga dhuydellee suuta halkan faa dhiiga dhugii aduu firraa dhiisisi aduun si bariiti amma dhaaphuu namni si jala baree osoo jarri kun jeeni shayxaantichi carraan qabuu jechuun ni dhaabbata. Sigale sheekotii miidiyaa namni amanu hin jiru hattuudha kijibduudha garte tanas jala yaatee maarree subhaanallah jetti sigale subhaanallah sanuu hiikkaan beektu sigale rabbiin mee sheekotuma mujrima gartee maa shayxaanticha faarsitu tana mee jechuma tokko gaafadha. Rabbiin mujrima deeggara jee moo jibba jee hanganuma gaafadha. Mujrima dhiiga namaa dhugu mujrima nama fixu sigale mee rabbiin deeggara jee moo balaaleeffadha jee takkittuma tana qofa gaafadha.
Sheekutii manzaraatan. Angaafa gurbaan Hamzaa Sheejjaa birka Awurooppaa kana taa'u sun wanti tun quraana kana gubbarra qaraate malee keeysan beeytuu nagaa koofiyaa firra guurtee oriitii kofoo jala cirtee gaafa inni jiru. Si galee? Aboo gurbaan kun maanu sineen jechuu ture. Deemee irra dhufee jechuudha. Faayidaan isaanii guutamnaan yoo jaartii isaanii jalaa fudhate qaallichi sheeyxaantichi kun hafuurri irraan ba'u jira. Si galee? Tana hunda wanni naaseef wal maleen qabnu anaa fi si qofaatu ummata keenyaaf dhimmama dafqaan bula akka kiyya faarsee bulaa osoon hin taane dafqaan bultoota hayyoota keenya jabeeffachaa ijateen jaawari buun saraara diima faa osoo jaanii sigalee ka guyyaa ati rakkatte sagalee takkasii ta'u kanafaa buun saraara diima silaa jaanii ni fudhatama sigalee. Sheekutii manzaraata gartee maqaa keetiin daldaltu. Ta maqaa keetiin gartee hanganaa sheer na godha jettee sheeyxaanticha biratti booyyee biratti if jaalatomsitu. Akka isaan jaalatan rakkattu isaanis si gurgurtu. Kanafaa saraara diima naan jaa dhufe. Saraarri diimaan nama sagalee sii ta'u. Kee jechuun karaa kossi bira dhaabbatu. Keejechuun kasi fayyadu si bira dhaabbatu kasirra fayyadamuu miti. Wanni ati beekuu qabdu namni keejechuun ka guyyaa ati duutu si awwaallatu ka guyyaa ati gadditu si wajji gaddu ka guyyaa ati gammaddu si wajji gammadu jechuudha. Ka guyyaa ati gadditu dhokatee biligaa jaartii jala dhokatee guyyaa ati gammaddu subhanallah maasha Allah jechaa sitti ayyaa'u marashaa if kaayijiin maasha Allah maali miti. Keetii miti jechuudha. Hoogganaa jechuun kasi wajji dhaabbatu. Bakka bu'aa ummataa jechuun kasi wajji dhaabbatu. Imaama masgiidaa jechuun ka guyyaa ati rakkatte si wajji dhaabbatu. Abbaa gadaa jechuun ka guyyaa ati rakkatte si wajji dhaabbatu jechuudha. Sigalee. Arra ummata Harargee gartee biyya keessa jiru jimaa gurgurachuu dhorkanii keellaan rabbaayisanii sigale san gubbaan koriidarii janii dhufanii sheeyxaanni isaan aakhoruu mana gubbarra diiganii san gubbaan gibirarra dabalanii sigale ummata jiruutti hadheeysanii sigala kabiyya biroo baqatee naannoo biroo keessa jiru Harargeen eessa jirti jecha fannoo irra jaaree sheeyxaantichi kun Harargeen akka dhabamtu eessa Harargeen qubatti jecha barbaada sigale dhaqee bakka Harargeen jirtu miskiinachi tattaa'ee dachi qonfuratu buqqaasaa maaliif nam tokko namarraa malsii dubbatuun qabu wanti hundi bitamtuudha keessa seenee arkee jira qaallichi wala amma sheekotiin manzaraatuni wala abbaa gadaati wala abbaa qabeenyaati wala mitirkisho wala khaza nam tokko kanuti hin qabne arkeeti sigale isaaniin siyaasaa dalagaddaje bakkuma Harargeen qubattu qofa rakkoon jirti meelaala gaafaan PP ture bakka gujii keessa eessa dhaqan bakka Harargeen qubattu dhaqanii Harargee jeesisanii bakka hunda meelaala maaliif nama xiqqollee irraajuun qabdu jechuudha. Mootummaa keessa mormituu keessa abbootii qabeenyaa keessa sheekotii keessa qeensii keessa namuma xiqqollee ummanni kun nama keenya jeeshish irraajuun qabdu jechuudha. Kanaan siyaasaa dalagata sheeyxaanti. Hogii dhiiga dhuguu barbaade dhiiga kana dhugaa jechuudha. Saniifu wanni godhuu qabnu ummanni Oromoo keessattuu ijoollee miidiyaa irra jirtu. Oromoo naannoo biroo bu'u osoo hin taane sigale teenyaa if qulqulleessu teenyaa wal dhageeffachuu teenyaa wal jala yaa'u nama sagalee nuu ta'u jabeeffachuu sigale jaawaruma dheengadda gartee Harargeen sin dhageessu Harargee keessa seenuu hin dandeessu Harargeen akkana siin taatu jettaniitu sagaleen teenyoon xiqqa fuudhe sirri dhagahamtu godhee jiru gabbahee sagalee taheefi sigale rakkina jiru hunda qoratee as baasee
kan qaallichi sheexaantichi gartee laga abbaay ka kijibaatiin ajandaa san akkamittiin awwaala jee ajandaa buqqaatii Harargee akkamittiin awwaala jee yoo yaadattan ta'e milishaa Harargee Karrayyuu keessatti dhume tokko yaadattu meenyuu yaadata erga milishaa san fixan booda ajandaa kamiin cufan beekta Galaasaa Jilboo jeesaniiti ajandaa Galaasaa Jilbootiin cufan yaadattanii isin gaafa milishaa tarreef fixan san hoggii nuti gartee maaliif arra ijoolleen milishaa sanii cufti hiyyoomte arra ijoolleen milishaa sanii warra manarra diigu jiran kanaa jechuudha arra ijoolleen milishaa sanii warra horiidarii jedhanii gartee manarra diigu jiran kanaa jechuudha arra ijoolleen milishaa sanii gartee warra buqqisanii gibira waan kafalu dhabe jedhaniiti manarra buqqisu jiran kanaa jechuudha yeroo hunda waan namni sirra godhu waan namni si godhu hordofuu hin dandeessu siyaasaa keessatti waan amma jiru wajji harka dhoyita meedhumaatiin teenyatun yoomirraa kaatee jettee Hamza Abbaa Jaalala meedhumaatiin teenyatun yoomirraa kaatee jettee xiinxaluun sitti ulfaataa gaafa Harargeerraa wali qabanii Karrayyuu keessatti milishaa hattee hiisisanii fi ajjeesisiisan dhufaniiti du'a Galaasaa Jilbootiin akka milishaa sanii sagaleen taane akka maatiin milishaa sanii hin gargaaramne akka milishaan sun hin gargaaramne du'a Galaasaa Jilbootiin godhanii Galaasaa Jilboo bar walgahii geggeessee walgahii geggeessee isaa fayyaa qabu dhufanii irra taa'anii Finfinneetti jeesanii akkaataa inni itti du'e qorattanii sigale arrammoo ummata Harargee hagartee warroo gudurraa buqqee miskiina gatan san kafannoon Abiyyi gatte san maaliin ukkaamsuu ka'e laga Abbaay kanan ukkaamsuu ka'e jechuudha alhamdulillah miidiyaa irra jirra abadan sagaleen ummata keenyaa akka hin ukkaamamne goonee jechuudha akka hin ukkaamamne goonee jechuudha haga irraa oofu jirra jechuudha ummanni keenya nu cinaa dhaabbattanii haga ummanni kun qubatu haga ummanni kun haqarkatu sigale tokkummaa keenyaan dhaabbachuudha arra wanni itti ajandaa jijjiiruun dadhaban nuutu tokkummaan dhaabbachuu jira waan feemasoota jettee waan mataa qulfii tarrabbi jala isin yaasu tana sigale ajandaa tokko fiddee ka ajandaa ummata keenyaa kanan jijjiirre tiisuu eegu ajandaam fidejee gartee dantaa TikTok isaatiif dantaa YouTube isaatiif dantaa Facebook isaatiif sigale namni barana namni gartee ayronno imaanni nu keessa godaanina fakkaate barana bakka like fi commentiin jirutti oriyaa namni bakka dhugaan jirtu irraa oriyaa akkasii miti sigale akkasii miti yoo isin kufalchiisuu taate nu caalaa ka isin kufalchiisu hin jiru dhugaan siiman yoo isin taphachiisuu taate entertainment isin godhuu taate wallahi billahi guyyaa guutuu osoon isin afaan keessa walitti hin deebineen isin kufalchiisaa ooluu danda'an garuu yeroo qoflaati yeroo bashannanaati yeroo boonyee wal boochifnee ummata keenya baraarannu moo yeroo wal kufalchiifnee wal taphachiif sigale qoflini yeroo qaba sagalee ummataa ta'uunis yeroo qabdi sigale yaa ummata keenya xiqqollee taatu dammaqaa deema sigale wanni namni kan nu tuufateef amma deengadda amaarri gartee wallo oromuma wallo ta dhumte san bakka takka sagalee taanii paarlamaa kana jijjiiranii miidiyaa kana jijjiiranii hagam takkatti gartee girgirii dhaaban mee arra bakka bu'aan ummata sanii khawroo gudururraa bakka bu'ee jira tokko afaan ibaafatee dubbate ka federaalaa ka caffee hoogganaa naannoo san bulchuu jira tokko gabbee ibsa kenne ummata hanganaa buqqee ummanni nan bulchuu jee hin jiru jechuudha maaliif oromoo gartee ummata karoora ala dhalate jee Abiyyi waan barsiisee jiruuf akkuma barbaadetti oromoo tana gartee irra deemee
akkuma seenaa sii tuffatutti saballee ummatallee tuffataa jechuudha. Seenaa tee tuffachuu keessa sigale aanoleen kijibaa calii calanqoo manaama sigale manaama akkanumatti haasawanii siin jedha. Namni seenaa tee tuffatee hangas takka seenaa tee qaqqabu jiru ummata heekam godhu. Yoo waliin qabanne yoo wal jala yaane yoo waliin dhageeffanne tuffii akkanaa tanaa dhufaa jechuudha. Warra nu keessa seedee hayyoota keenya xiqqeessaa wal nu nyaachisaa sigale waan si jaalatu barati dhufanii barkee sheekka abbutaa barate haasawa beeyta dandeetti qabda maaru garuu jara kanaa wajji deemta siin jaabar sigale akkasitti kaan biraas dhaqee barate kana barate maraataan kiyyammoo waan inni juun kana dhugaa annamni edaan akka nafaarsa nama aangoo qabuutu akka nafaarsa annama meeqaan arke haa yooniin an dubbadhe piippiin kee isaan dhuftee na boochii jaabar way miskiin sigale jarri gartee keeysaan si dhufee sitti haasee hoggaati cal jettee saba keetii sagalee ta'uu gowwaa kana jee arraba si butee si bira kuta sigale si jaalateetii biti jaalala saba biraa harkatte san sirraa mulquufi malee wanni inni rakkatu jiru si jaalatee dhufee gartee wanni ta'utti jiru jechuudha. Saniifuu ummanni keenya rakkoo keessa jira angalgalaa ganamaan dawwalee hordofaa jira. Ummanni waan nyaatu dhabee rakkataa jira. Khamadaa khiniina dhabee cinqamaa jira. Ilmoo deeysuun ta'ulfaa muka jala dahaa jirti. Mee namni ummata isaa akkana jiru namni lammiin isaa akkana jirtu namni qomoon isaa foon isaa akkana jiru akkamiin galee rafa akkamiin kuflee taphata sigale akkamiin ijoollee hudduu fi maal haasoytu jala taa'ee ija sigale ijoollee tana ajandaatti kennanii yoo gartee ummata kanaan irraanfachiisaa jaan beeytanii obboleeyyan kiyya namni hundi keessaan bitamee jira laal dafqaan bulaa dhugaa malee sigale nuti ummata keenyaaf haga dhumatti sagalee takkatti nam tokko nu laalutti ummata keenyaaf if qabeetiin jiraan yaadattan sheexaana oromollee anaa sagalee taaf gaafaan isiniin jedhu waadaa sigale feetu nam tokko laayiki godhi nam tokko sheer godhi haga dhumatti sagalee ummata kiyyaatiin tahaa jeetiin karoora qabaa jechuudha. Maaliif dalagadheetiin jiraadha dafqaan bulaadha waan namatti naajamu jechuudha. Sigale Giftii namatti naajamu, kharee namatti naajamu, hunduu mineemi namatti naajamu, bilisummaa saba kiyyaa qofatti naajama jechuudha. Nagee harkachuu uummata kiyyatti naajama. Sigale nagee harkachuu uummata kiyyaa qofatti naajama jechuudha. Zasse kana gammachiisu, kana aarsu nagee dhabuu uummata kiyyaa, kana gammachiisu nagee harkachuu uummata kiyyaati jechuudha. Sigale warrammoo fakkeessuudha guyyuma tokkoo fi guyya tokko qofa viidiyoo takka ol darbee takka barruu takka ol darbee an sagalee ta'ee miije ganaa taphaa fi bashannana sakkutaa jechuudha. Ummanni sun bakka harkatee hin keessa jirtu. Ummanni sun haqa harkatee hin keessa jirtu. Ummanni sun qubatee hin keessa jirtu. Guyya tokko as bee firra dabarsuuf jecha sigale firra dabarsuu salaata jaartii sheekhaa jenamichi sigale خطر مقول والله بسم الله الرحمن الرحيم قل والله جتيت مغرتي كمبل قوتو تك نغري صلاه فر دبرسو صلاه جارتي شيخا جان فر دبرسو جچا اكنمني سرلال تكايو دلاتاتي سكنمني سرلال غيتكو وي ومن خيني كنتي وي ومن خيني كنتي هي افانو مخناو جيجيراني بر متخيني باي نمدو كوسخون وصدركانو من خيني خيسيرو موتمان كونو مترغي فيچو زاسيت فيديو تكوارابدي دوبدي تكابرو تكيو فيديو ورابنيس برو تكورني سيغله ومنسو نغير كتي يرو سغلين تيدغيمتي دمسانيتي متي تكيتي سنين سيسوبني غنا خوتني سان بقى مال غدن دلغا ساني ديبني ما بره ولي قبتني
namni gartee nama sagalee kontiinii godhee gartee sagalee ta'u kana aboo ati maal dubbachaa oolta siin janamni maaliif already isaan ajandaa biroo uumanii itti jiran jechuudha warra kanaas gallaaltanii hubachuun dirqama jechuudha eenyutu eegan uummanni kun buqqee dhugaan sagalee ta'u jira galgalaa ganama osoon addan dhaabne eenyu sagalee ta'u jira eenyu viidiyoo mata akka gartee takka barru mata akka dhoobee usee dalagaa saddeebi'ee jira adda baafadha nama kana hunda kana nama godhe isin sigale nama kana hunda ka huccuu irraa jijjiire yaada irraa jijjiire isinii jechuudha sigale saniifu nuti haga ummanni keenya bakka arkatee deebiin arkamtutti sagalee taanaa jechuudha sagalee taanaa jechuudha garuu wal arkaa jirra wal madaalaa jirra warra ajandaa ummata kanaa maan ruan dhiifne amma raahaa teenya goona sigale tapha keenya jechaana diraamaa keenya goona adeeroo diraamaa nu caalaa hin dandeessan dhugaan siima yoon nama kofalchiisuu fedhe akka gaariitti nama kofalchiisaa sigale alhamdulillah rabbil alamin khenna rabbin waan garuu yeroo koflaati miti yeroo iyyinee wal iyyisiifnee saba keenya sagalee ta'an ummata keenya roobni kun muka jalatti itti roobaa jira deeysuu roobni kun muka jalatti itti roobaa jira sigale arra gartee kan gartee xiqqaa guddaan ifiifuu nama afaan beeku warra ollaa keenya warra amaaraa warra soomalee sabaa sablammii hundaan nu cinaa dhaabbadhaa jenne sigale ummata kanaa sagalee taanu malee sigale yeroo geema taphannu yeroo mee ol ka'ii jennee gartee tiktok irraa dubra taphachiifnu kanan jirru jechuudha sigale kanan jirru jechuudha yaa obboleeyyan kiyya mee haa dammaynu mee haa wal dhageeffannu sigale mee haa wal dhageeffannu mee haa dammaynu hin ta'u kanneen guyyaa wal kofalchiisuu guddaa jira arra ummanni sun yaa khaab janne oggina niti dawo yaa khaab nu yaa rabbii jaa mee an kophaaticha harki tokko ifdhayee kophaa akkamitti ifdhamu kophaatiyyaan iyyuu jira jechuudha sigale isin guutuun kun garuu ummanni keenya isin waammachuu jirti jechuudha harmeen ta'e obboleettii teessan gartanii mita ilmoo xiqqoo cidhiinfattee muka jala dhalte tan viidiyoo anna jala gasseen ilaali mee bakka isiisaniif kaaya ati meekaappii godhattee mana banattee shaashaa kunoo koottaan alaalaa jettu sun mee bakka isiisaniif kaaya abbaa keessan ka harkirraa murame gartanii qaama irruu haboo gartanii sigale osoo namni sun har'a amaara ta'e bar miidiyaan Itoophiyaa kun sossoo'e bar beeyta akkasii maali wal dhagayan sagalee walii ta'an amaarin nama akka keetii ka ija lama kabaatii sagalee dhalate garaagarummaan takkan jirtu wal dhagayan gartee xiqqaa guddaan ka mootummaa keessa jiru ka mootummaa ala jiru ka qabeenya qabu ka qabeenya hin qabne guutuun tokkummaadhaani gartee sagalee walii ta'an tanaaf namni sodaata waa takka wanni gartee ati immoo ka mootummaarraa faayidaa qabuun dubbatu sheekotiin manzaraan dubbatu qeensiin keessiin dubbatu hayyuun kee tokko yoo taate malee akka jaawar kana yoo taate malee kun afaan qabata sigale ifiif walirtaa jechuudha nama kana karaa gabaabaan bituu danda'anii jechuudha hawaasa kana karaa gabaabaan bituu danda'anii yoo fedhan amma gandummaadhaan walirra si bobbaasan yoo fedhan naannummaa walirra si bobbaasan yoo itti tole gosummaa walirra si bobbaasanii yoo itti tole ammaas gosuma tanaa'u keessatti ibiddaa walirra bobbaasanii jechuudha akkana waan si cicciruu danda'aniif chaansii waan qabaniif waa'ee kee iyyaa ooltu sagalee teenamii dhaga'uun jiru jechuudha waan kana irraa barachuu qabna waan kana gartee wal dhageeffannee rakkoo tana wanniin himu jiruuf rakkoon tun mana hunda jirti akka gartee edaan kana keessaan jira edaayoon gosti tun gosa abuluuti jee obboleessa kiyya qoode edaan PPF'n dalagu jira edaan naannoon kun naannoo birooti jee yoonin arsirra dhagaa darbe takka harargerra dhagaa darbe edaan PPF'n dalagu jira karan beekamneeni jettee akka ati dammayxuufiin siyaasa'u jira jechuudha
sigale akka ati dammayxuufi siyaasa jira saniifu ajandaan namicha kana maali ja'a firra bara diiguudha hawaasa diigu partii diigu biyya diiguudha kanaaf ragaa dheengadde isin haasa'iitiin jira diplomaasiin isaa zero ta'ee jira abbaa diiga abbaa facaas abbaa ajjecha looreti ajjecha jette addunyaa murteessite humbu'aan qabu umriin qabu kana wajji diplomaasiin isaa zero ta'ee jira kana wajji yeroo ngubnu jaani addunyaan guutuun kan inni addunyaarraa guutuu afeere biyya 40 afeere biitti namni 4 itti dhufeensiin jedhe sigale kana ol akkamittiin sittiima laga guddoo hangas ga'u baay'ata hangas ga'uun jaaranii gaafa namni 4 sanuu mootummaan faayidaa hin qabne mootummaan keeysoon isii facaatu tanuma akka ta'eeti memma Soomaaliyaa fa mootummaa yennee yaamna sigale gaafa kana faan si dhufu mee diplomaasiin keeyse jira imbaasiin Finfinnee keeyse jirtu imbaasiin Finfinnee keeyse jirtu ibsan baafneef gammachuun ergineef sigale gammachuun ergineef so warra kana gartee katuffatame kadhiini sabasaa addunyaa biratti ajeeyse kaw buqaatiin sabasaa addunyaa biratti ajeeysite kana kan ummanni saatu abdiirraa murate nuti abdii maal irra godhanneetti addunyaan duyda garsiifte kana ka godhe hujiidha akkanumatti hin godhamne waan hayyoonni keenya godhaa turan Jawaar Mahaammadiin hangafee laali Oromoo jala dhokachuun tahuu Oromoo keessatti abadan dhokachuun tahuu jedhanii hayyoonni keenya duulli isaan godhan sun miidiyaa qofarra sitti fakkaate waraqaa barreessanii imbaasii takka galchaniin siin jemmadu biyyoota addunyaa tanarra jiru hunda takkatti namichi kun bakka nun buu jedhanii galchanii jiranii isaa kophaa dhaabbatu arkanii haguma nama qopheeffatan haguma gartee amma hayyoonni wal tahaa jiru kun wal tahan haguma riphelolaan kun qawween amma akkana biyya keessa facaatetun kara tokko deebitu laayina tokkorra deebitu qofa eeggachaa jiran malee namichi gartee dhumtisaa Abu Dhabii jechuudha yoo carraa argate sigale yoo carraa argate saniini addunyaan bay jettee ni jirti kun amma maal godha si duguugaa jechuudha adda si baase garuu adda addummaatiif irraa eegi tokkummaa kee jabeessi tokkummaa kee jabeessi sheekutiin ammaa gartee mootummaa kanaatu itti fufa qaba jettanii mootummaa kanarratti abdii horattanii ummata keessanirra abdii murattan gaafni isin qaanoytan wallahi billahi yeroon isaa yeroo gabaabdu wayo soo gaafa sheekka abbu taana kadhatu sagalee ummataa ta'e amma booda ganaa irra walii kutuun hin jiru maarree baaba miitirkisho miilliyyo maarree shee abalu kun hin jiru wal harkaa jirra naggaadee akka taatan wal harkaa jirra sirri wal harkaa jirra an gaafa kanaatiin sagalee ta'e gaafa kanaati guyya tokko sagalee taatee osoo deebiin ummataan harkamin guyya tokko firra dabarsuun inuman dandeemtu ati sagalee taatee ummanni deebii hirkatee ati guyya tokko viidiyoo gabbaatee gartee ummanni muka jalaa galee kanaasitti as ka'aa jechuudha kanaasitti as ka'aa jechuudha itti aansuudhaan hayyo warri abbootii qabeenya tayaatanii ijoollee tiktookii 500 miliyoona hirtan tun sigale haa nu faarsanii haa mul'annu way goota keenya way maarree keenya
wallahi kanuma posti si godhu sanii wajjini akka taate taata ummanni lafarratti isin arkaa jira isin madaalaa jira abbaa qabeenyaa kamtu na bira dhaabbataa arkaa jira sheekha kamtu na bira dhaabbataa arkaa jira aktiivistii kamtu cichoominaan dhugaadhaan onnirraa afaaniin fakkeessuun osoon hin taane onnirraa waan kiyya dubbatee iyyee iyyisiisaa jira arkaa jira jechuudha hayyoota kamtu faayidaaf osoon hin taane sabaaf sabaaf anaaf dhaabbachaa jira arkaa jira jechuudha dubbiin amma laal dubbii wal jala dhokachuu angaafa dura akkanaan ture seenaa abaa'ota akkanii beeytanii bar maraataan qawwee gurguree dhufe hundi ballola akkanaatiin lolee bar akkanaan ture goota akkanaatiin ture gaafas miidiyaan hin jiru kaameraan hin jiru waan inni himatu qofa dhageeffannaa amma takka takkatti viidiyoo ati ummataa sagalee taate viidiyoo ummatarra sagalee taate viidiyoo gartee mujrima ummatarra faarsite anarraa eegalii takka takka lafa kaayyatee qabaa jechuun manni lafa kanaaf ragaan siima viidiyoon hangaafa kan Abiyyi wajjiin du'ee dhabamaa jee akkatti oofu jiran garta hangaafa sababaaf hin jee garuu gaafa warri arra gartee faarsee bulaa gurgudda jaan kun harka kennadhaa jaanii gartee mana nyaataa hunda bakka irraa nyaannu dhorkan wayyaanen dabra biraan geeyse namni hundi abdii muratee gartee warruma piippii keeysaa duru kara girrisaa kana chilaaluu eegale walgayii takka godhannee jechu walgayii dhooysaa namni hundi mataa mammaruu eegalee jechu Abiyyi diigame janii an nama dhugaa ta'uu nama murtii ta'uu gaafasiin ol bahee viidiyoo san waraabe viidiyoon sun anaaf seenaadha ani yoo Abiyyi arra dhuftee wayyaanen dabra biraan geessituun qabattellee Abiyyi wajjin biyyee ta'a malee Abiyyi duubaa garagalee girrisaa wajjin dhaabbadhu jeetiin sagalee ta'e jechuudha arrallee an kaayyoon tiyya sanumaa jechuudha arrallee an karuma dhugurraan jira jechuudha arra garuu akka waaniin an gartee Abiyyi wajjin akkana jee dur maarre jee adeero Lammaa Magarsaa Lammaa Magarsaa anaa fi Abiyyi qabriitu adda baasaa jeebar arra way qabrii jiranii isaan lachuu addunyaarra jiranii harkaa waliin fedhanii jechuudha kanu jaaree akkanatti gartee addunyaa guutuu ibidda kursii Abiyyi qabu jiru kun Lammaa Magarsaati jechuudha siyaasaa yeroo hunda waan kalee jette osoon hin taane waan arra jettuun madaalamta siyaasaan maarshii huddu duubaan qabduu ta fuulduraa malee arraarraan siin jee sheekkaa butaa kalee maal jee kalee waan yeroon sun jettuun jee arraas waan yeroon tun jettuun jechuun jira jechuudha kaleen Abiyyi faarsaa ture arra ummata hafixu jeetiin faarsa mee naa hime yakka kalee Abiyyi gartee aangoo qabatu isaa wajjin akkana ta'a jeetiin sigale Abiyyi wajjin dubbachuu tureeti jeetiin arra ummata Harargeeti yaa kabuqqa'u foon kiyya qomooti tagartee namni meeqa awwaalamu jiru gibira ummata irra dabalamu jiru horiidarii ummata buqqa'u jiru ummata gibiraan gidirfamaa jiru way kalee kanaan jechuu ture sirri gidirisiin jaanii arra naa hime mee naa hime atummaan na daawwatu kun naa hime sirri buqqisi horiidarii jii buqqisi ajjeesisiisi gudeechisiisi akkana jeetiin isa deeggaraamemma waan arri ja'amuun juu qabaa siyaasa yerootti aantus waan guyyaan sun juu qabaa jechuudha Lammaa Magarsaa gaafa gartee abadan naa fi Abiyyi qabriitu danu baasa juusan waan isa jechisiisee jira guyyaa san guyyaan sun garuu arran tahuu jechuudha amma sigale Jawaar Mohammad gaafa asittiin qalama malee biyya tanaan bahuju waan isa jechisiisee jira guyyaa san
guyyaan dhufe sun garuu guyyaan har'aa kun akkasii san jechisiisu jechuudha. Siyaasa irratti yeroo hunda akka guyyaa sanii jette malee akka boruun jettu jechuudha. Tanaaf Sheek Abbutaa laalee xiinxalee siyaasaan maarshii hudduu duubaan qabdu ta fuulduraa malee wanni isin hin jenneef tanaa jechuudha. Gaafa san warra har'a gartee abbichuu jee lafa dhiitu kana warra har'a gartee Abiyyi maarroo juu kana harka kenna silkiidhaan dawwala harka kennadhaa dabra biraan jirra maarree jirra miixiqqishoo jirra warri irra Finfinnee jiru kun amma anaa diinaa bar anaa gaafa rakkoo san anaa gaafa dukkanaa san abadan isaa wajjin biyyee taa malee isa jalaa garan galu jeesantu diinaa jechuudha. Sigale har'a warra santu gartee biiroo Haftaamuu Lammuu fa'a namicha mataa baaldii san har'a isa fa'a goota isa fa'a fiin deebii kenne hangaafas Abiyyi duubaa garan galu jee. Sigale wallaalummaan nama keenyaa tanaa jechuudha. Sigale dabarsi Isaayyaasii fi an wajjidhumnaa ibin beera keenyallee inee wal fuunaa jedhanii Abiyyi qubeellaa Isaayyaasi kaayyate moo hin kaayyanne? Meenaa himi kaayyate moo hin kaayyanne? Qubeellaan sun amma xiyyitii wal eeggachuu jiran moo hin jiran? Gaafas qubeellaa santu barbaachisaa jechuudha guyyaa san. Arrammoo dirooyinii fi kilaashii barbaachisaa jechuudha. Maaliif siyaasaan akka hay guyyas qubeellaatti kaayyateeti arra maaliif dirooyinii itti xamaddaan hin ta'u jechuudha. Siyaasaadha wanti. Sheek Abbutaa dheengadda Abiyyi wajjin awwaalama jette arra maaliif Abiyyi nurraa awwaalaa jettaan hin ta'u jechuudha. Waan arritti haajamuun haasa'u jiran. Boruus waan boruutti haajamuun haasa'aa jechuudha. Akkasitti ilaal dammaqaatii haa isinii galtuu jechuudha. Uummanni keenya wanni beekuu qabda. Saniifuu piippiin gaafa nuti deeggarru san tokkoffaa ni isin filamne gaafa filamne gaafii uummataa takka takkaan lakkooyinee deebifna jaan mootummaa seerawaa miti nuti mootummaa ce'umsaati ceesisuuf deemna nuun jaan gaafa akka filamneeni afaan Oromoo afaan federaalaa goonee lallabna jaan filamtanii godhaa jennaan hin goonu jennaan jalaa garagallee jechuudha. Sigale nuti gaafa deeggarru sababa qabna gaafa morminu sababa qabna. Saniifuu ummanni gartee narraa difeendi godhu Abbutaa maarree jettanii viidiyoo san jalatti illee komantii kannaa jirtan anneen arga. Itti rakkatina haa oofanii itti rakkatina wallaala isaaniitu oofsisa. Siyaasaan kaleen hin madaalamtu arraan guyyaa arraa kana Abbutaa Oromoorra sagalee ta'u jiramoo Oromoof sagalee ta'u jiraan laalama. Abbutaa milkii Oromoo dura dhaabbachuu jiramoo milkii Oromootiif iyyaa tattaafachaa jira jechuun laalamaa jechuudha. Namni keenya akkana dammayxanii wal dammaysuun isinirra jirti jechuudha. So kana hunda wanniin isinii kaaseef maali? Sheekotii manzararraa hin isinii kaase. Akkasumatti isinii qabattee taa'u jirti. Akkuma amma girrisaan gartee faarsee bulaan bilziqinnaadhaa gartee viidiyoo tiyya san oofu nama kanaa turee barjee oofu isiniis guyyaan ummata keessanii sagalee ta'uu diddanii qaqqabdan guyyaa ummata keessanirra sagalee taatanii mujrimicha ummata keessanirra faarsu jirtan akkasumatti laayina isinii qabatee isinii taa'u jira. Keessattuu sheekotiin Hararge Shee Anwaar Amiin biroo narra lakkaa egaa sheekha keenya kana Shee Misaayiloo Shee Naasir Abu Musaa maarree sheekotii Hararge tana lakkaa egaa takka takkatti kan laayina isinii qabatee taa'u jira. Hagam takka akka isin gartee koriidarii mormitan hagam takka akka gibira Hararge ramadamu mormitan hagam takka akka isin mormitan hagam takka akka gartee jimaa Hararge gartee daldala ummata Hararge irratti cufan isin mormitan
wanni hundi darajaa isinii qabattee taa'u jirti jechuudha. Akkuma viidiyoon tuyya sun sadarkaa qabattee taa'u jirtutti teessanii qabattee taa'u jirti jechuudha uummata biraa. Sigalee. Sadiifuu ummanni keenya nama sagalee isinii ta'u jabeeffadha. Hayyoota sagalee isinii ta'u jabeeffadha. Tokkummaa keessan jabeeffadha. Ka tokkummaa keessan diiguu dhufu diina keessan. Ka gartee Harargee Faarsaa naannoo biroo arrabsu diina keessan. Piipi hattuun. Arra Wallaggaa wajji dhumaa jirra. Arsii wajji dhumaa jirra. Walloo wajji dhumaa jirra. Jimmaa wajji dhumaa jirra. Iluu wajji dhumaa jirra. Sigalee. Kutaan Oromiyaa takka Itoophiyaan fayyaa qabdu jirtu jechuudha. Amaaraa wajjillee dhumaa jirra. Nama gartee ajandaa sabaa sablammii siffidu hireen tuyyoo si harkaa fuudhamte aboo hiraarii fuudhamee bara. Hiraarii nurraa fuudhamee bara alhamdulillah rabbil alamin jechuudha. Hiree maali? Hiraare kun ajjeefamu buqqoowuun nagaya dhabuun kanaa hireedha. Warra dhufee gartee maarreen nu walta'ee nu gaddeemu jira siinjuu piipii guddaa firraari sheekaa haa ta'u qeensi haa ta'u waaqeffataa haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u abbaa qabeenyaa haa ta'u adeera kee abbaa kee haa ta'u ergamee dhufe firraa eegi. Wanni takka wanni Oromoon dhabdu hin jirtu yoo Abiyyi ka'ees waan Oromoon arkattu malee waan Oromoon milkooytu malee. Fannoon dhuftee aangoo qabattus hin jirtu. Mootummaan tajaaramtu namuu Oromiyaa firratti mootummaa mataa fi ijaarateeti Itoophiyaa akkamii wal bulchinarra wal taa'e jechuudha. Zaset. Kanaa booda tokko qabatee tokko cafaqaa sigalee hin jirtu jechuudha. Waan ummata keenya isiniin sodaachisan tana hokkoo gubbarraa gaddeemu jirti jedhan tana gubaaf afuufa kijibatun sigalee. Oromoon arra woboo qabdi. Alhamdulillah rabbil alamin. Woboon sulultaa jalaa deddeebisaa jira. Jeneraalota isin galaafachaa jirtu piipilleen dubbachuu baattu Jaawar Poosti godhaa jira. Dhayxanii ilaaluu dandeessanii. Arra uzoon Finfinnee jalaa ijoolleen tee shirshir jechaa jirtu gaafa ijoolleen tee gobeellee jirtu hin shakkine. Ijoollee tee ta Finfinnee jala jirtu wanni ati shakkituuf hin jirtu jechuudha. Wanni isaan siin sodaachisan fannoo si haa fannisu jiin. Lidatu maali? Lidatu sanuu namaa oofachuu jira. Jawwee oofachuu jira. Jaawar duramaa gabbeen dubbatin. Jaawar dura maaliif tokkummaa Itoophiyaan uumin? Jaawar dura maaliif tokkummaa sabaa sablammiin uumin? Haga dubbii adda baasanii isinitti manitti isiniin galtu. Maaliif walga'iin godhin? Abroonnatti maarreennatti miitirkishonnatti jee maaliif hanga Jaawarin dubbatin maan godhati? Aannan adi nooraan adi hanga isiniin jedhanii eeydanii jechuudha. Zammani kaasee osoon wantin dhufin osoon marroon marrii sabaan dhufin maaliif dhufee isinii wajji mari'annan jiinin hayyoota isaaniitiin. Waa hunda ijoollee teenyaa hoogganuu jira akka gartee guyyuu tanuma isinitti himan yaaddan isin. Akkana laaltaniin beeytanii. Siyaasaa yoomirraa sosoowuu eegaltee tokkummaa yoomirraa leellifamuu eegale walit dhufeenyi yoomirraa leellifamuu eegale haganallee adda baafattanii ilaaluu hin dandeessanii. Amma kijibduuf fakkeessituun qaallicha osoo sheeyxaana guddaa Daani'el Kibrati wajji sheeyxaantichi taa'uuti. Asii lidatu miskiinticha ifiifuu ari'amee paaspoora irraa fudhatan. Kana gartee hokkoo sii godhu barbaadaa jechuudha. Kun piippii guddaadha sigalee. Abbaan fedhe yoo biyya san qabatees akkuma irraa kana Amaara wajjuma bulla malee obboleeyyan keenya. Ganaa karri adda dhayinu hin jirtu jechuudha. If jabeessi humnaaye gurmaaye. Nama waa harkaa qabu tushtushii harkaa qabu jabeeffadhu.
Yale. Namni akkasittiin dhufne feetaame jabeeffadhu wobbo qabda. Warra kaayyoo kee galmaan ga'uu deemu kaayyoo ganamaa ta'a abbootiin ta'e dhiigaaf gartee lafee itti cabsitee itti baysitee Oromiyaa sii saraarte. Oromiyaa irraa tana OPDO saraarii si fakkaate. Qubee irraa tana OPDO fidee si fakkaate. Tokkummaa irraa gartee kaabaa kibbaa walii boonyu kana OPDO si fidee si fakkaate. OPDO'n balleessuuf rakkachuu jirti bara. Kilaasteraan akkamitti tokkummaa kana diinaaf rakkachuu jirti bara. Siigala beeyta. Arra tokkummaa arra bar qawwee elemoo qilxuudhee marroo dirribaa dha'u jira bara. Siigala. Oromoon gaafa gartee qeeroon harka qullaa kaatee dhukkee irraa kaafte sanuu akkam taana jaraan nu dhufaan jenne arra osoo woboon jirtu akkamin namaan nu dhufa jettee yaaddu. Osoo waraana qabdu, osoo hayyuu kana fakkaatu harkaa qabdu. Osoo hayyuu sabaa sablammii walitti qabee osoo baatii 6 fi 7 guutin meesii chenchuma jaawargoon ilaale. Itoophiyaa fi ida'amuu Abiyyi faarsuun da harkaa fudhatee bar ati harkaan jirtu malee. Abiyyi bar waan godhu wallaalee bashaasha gaddee bee bar. Yeroo hundan garree hoggii dubbiin itti jabaate takkaa dachaa taa'u takkaa deemee jimma dhaqaa laalteen gartu. Mee maal siim name? Mee maal siim? Harkaa fudhatee bar Itoophiyaadha. Ya inni Itoophiyaa lij maarreedha. Mitirkisho jee inni Amaara biratti faarsuu ture san harkaa fudhatee bar dhufe. Amaara kiyyanaa deebisi bar kana biyyi lolaa jiru. Way Amaara kiyyanaa deebisi. Siigale. Hay. Mee maal isinitti himna siigale. Ida'amuu inni juusan dhufee harkaa fudhatee jechuu karaa dhugaati. Saniifuu obboleeyyan kiyya wanni isin yaaddoytan waan isin yaaddeysaa maarree